Ababa maduwaa ol hin gashine kan isaan barbaadan ababaa ture utuun barbaadin isaan barbaadii wajjin ol gashanii biyyoo sana keessaa buqqaanaan ababaan sun jiraachuu hin danda'u jedhee dubbadheera. Anis isinis Kiristoos keessaa baanee jennaan jiraachuu hin dandeenyu. Kan nuyi jiraannu Kiristoos wajjin, yoo duunes isaa wajjin, yoo jiraannes isaa wajjin. Ameen jedhama. Waaqayyo keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo ibsoota uumuudhaaf bantii waaqaatti dubbatee jedheen dhiisee boranitti fufadheen dhaabe. Waaqayyo ibsoota uumuudhaaf bantii waaqaatti dubbatee bantii waaqaa ifa akka laattu achitti dubbatee ifti sun hamma har'aatti itti fufee ifaa jira. Guyyaa tokkoof hin dhaabanne ajaja nama Waaqayyo Iyyaasuudhaan Waaqayyo guyyaa tokko aduu dhaabee inni gara biraan Hisqiyaas yeroo ergaan itti dubbatame guyyaa gaafa sanaaf gaaddidduun aduu butameera. Kanaan ala seera isaa jallisee karoora isaa irraa jallatee deebi'ee hin beeku. Waaqayyo ibsoota uumuuf bantii waaqaatti dubbatee jedheen isuma kana keessaa ba'a. Barumsa isa kana guyyaa gara biraan isinii xumura baay'ee dheerata fixuus hin danda'u. Har'a garuu jireenya ittiin Waaqayyo argan jiraachuu mata duree jedhu irratti walii wajjiniin ilaalla. Jireenya ittiin Waaqayyoon argan jiraachuu. Dhiifamaa wajjin hundi keenya lafaa kaanee ulfina dubbii Waaqayyootiif iddoo tokko dubbii Waaqayyoon dubbisaa. Akkas jedha macaafa Amoos raajiisaa boqonnaa 5 lakkoofsa 14 sagalee jiru nan dubbisa. Akkas jedha. Isin akka jiraattanitti wanta gaarii barbaada malee wanta hamaa gochuu hin barbaadinaa. Yoos akkuma isin jettan in ta'a. Waaqayyo gooftaan macaas dhugumaan isinii wajjin in jiraata. Wanta hamaa jibbaa, wanta gaarii jaalladhaa. Walgahii karaa dallaa keessatti dhugaan jabaatee akka dhaabatu godhaa. Yommus Waaqayyo gooftaan macaas sanyii Yoosef keessaa warra hafanitti araara hin agarsiisa ta'aa jedha. Yaa Waaqayyo Abbaa, yaa Ilmaa, yaa Hafuura Qulqulluu galanni guddaan siif haa ta'u. Waan hundumaa gochuu kan dandeessu aboof aangoo kan qabdu qulqulluu qulqullootaa. Lafti kun ejjeta miilla keessaa miilla jireenya kee kan ta'e dirree kanatti kan walitti nu qabde ergaaf dubbii nu qabda. Maqaan kee ulfaatu. Sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa isaan baase jedhamee caafamee jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee ganama kana dhufuun nu fayyisi. Saba kana fayyisi. Mana isaanii fayyisi. Sagalee kanaan kan mormu axxummaan seexanaa qilleensaaf lafarraa immoo to'annaa kee jala haa galu. Garaa namaatti galee qilleensarra deemee bineensaan kan hojjetu foon namaa as kaa'ee yaada namaan kan olii gajjooru namni dubbii kee akka hin hubanne akka hin fayyine akka hin eebbifamne kan godhu maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u. Mirga keessan mirga ol kaasaa maqaa Yesuusiin jedhamina wajjiniin. Narraa kan cabe haa ta'uudha. Adda keessan irraa sammuu keessan irraa gaxaragaa narraa kan cabe haa ta'uudha. Habanamu sammuun kee, habanamu qalbiin kee, habanamu hafuurri kee, diina kee gad dhidhiituudhaaf iji kee habanamu. Waaqayyo randa diina kee irra sagalee kanaan si haa dhaabu. Dhuftee akkuma dhufteetti galma kana kan lixxe akka ittiin bahin. Fayyuun hiikamuun siif haa ta'u. Sagalee Waaqayyo bobaa bakakkaadhoosaa inni qilxu buqqisee ofirra hin naannessa. Birbirsa lafa onaa hin caccabsa jedhamee caafamee jira. Sagalee Waaqayyo billaa caalaa qara qabeessadha. Waan muruun sirra jiraatu muri Yesuus. Waan ijaaruun sirra jiraatu ijaari. Waan diiguun sirra jiraatu diigi. Waan iddoodhaa balleessuun sirra jiraatu balleessi. Utuun dubbadhu namni dhukkubatti haa fayyu. Sammuurraa, qalbiirraa, jireenyarraa kallattii adda addaan dhiibbarratti uumee kan jiru seexanni gadhiisee kan deeme haa ta'u. Ulfina kee gidduu keenyatti mul'isi. Waan gootuuf waan raawwattuuf si haa galatu. Maqaa Yesuusiin ameen. Noora Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagalee Waaqayyo kanagaa Amoos eenyudha? Waaqayyo bara kam dubbate isa jedhu gaggabaabseen isinitti dubbadha. Ergaan kun bara Yerobi'aam keessaa bulchaa biyyaa ture keessaa biyya Beetelemitti ergaa dubbatamedha. Amoos kan inni jiraatu magaalaa Yerusaalem irraa kiiloomeetira 120 hamma 80 kan fagaatu irraa baadiyyaa Qeeqwaa kan jedhamtu keessadha kan inni jiraatu. Biyyi sun naannoo horsiise bulootaadha. Sangaa furdisuu, hoolota horsiisuu, wayinii dhaabuu kanneen akkasii irratti biyya misoomaa akkasii kana keessadha kan inni jiraatu.
barri waaqayyoo nama kanatti mul'ate waamu bara 787 hamma 743tti yeroo sana achii gadi waan lakkaa'uuf hamma 743tti miseejii waaqayyoo laphee nama kanarra kaa'ee saba isaatiif bara sana ergedha. Sabni bara sana jiraatu saba kaayyoo wallaalee saba jireenya burjaaja'aa jiraatu saba karaa wallaalee saba jireenya wallaalee saba kallattiin harkaa badee joor yookiin baajjajutti waaqayyoo ergaa guddaa fideetii itti dubbata. Namichi kuni biyya Yihuudaa keessaa nama biyya Yihuudaati. Ergaan kan inni ergameef immoo biyya Beetelemiifidha. Namoonni biyya Beetelem keessa jiraatan raajota gurguddootu jira. Manni qulqullummaa beekamaan biyya sana keessa jira. Lammanni namni Amaasiyaa jedhamu luba biyya Beetelemiidha. Manni qulqullummaa biyya sanaa keessaa geggeessaa. Sababa raajonni jiru, lallabdoonni wangeelaa jiru, paasteroonni jiru. Bara sana keessas ergaan jira ture. Warri ergaa qaban sun raajonni paasteroonni wangeelaawonni jiran suni haala yeroo sanaa duukaa luucaanii ergaa waaqayyotti dubbatullee sagalee waaqayyo laphee isaaniirra kaa'ullee dhugaasaa dabsanii soba yeroo isaan dubbatan waan waaqayyo himaa ittiin jedhe yeroo isaan himuu haqaaqan karaa waaqayyo irra ba'aa isaaniin jedhe irra ba'uu yeroo isaan didan waan waaqayyo godhaa isaaniin jedhe yeroo isaan gochuu didan keessa yerootti waaqayyo raajota biyya sana keessa jiraatan ciiga'e yookiin jibbe biraa deebi'edha. Bara sana keessa waaqayyo Amoositti mul'ateeti ergaatti laata. Amoos qomootiif qotee bulaati jedhee isinitti akkuma dubbadhe nama barate miti. Maayimii isa nuti har'a jennudha. Sadarkaan barnoota isaa tokko hin jedhu lama hin jedhu 10 xumureedhaa digirii qaban jedhu hin baranne jechuudha. Nama barumsa hin qabnedha. Lammanni hoolota horsiisaa waynii dhaaba. Haa ta'u iyyuu malee egaa lafa hoolota horsiisus iddoo waynii dhaabus kiraa fudhatee irra hoolota tiisa malee lafan qaban turani. Qomoo hiyyeessaadha jechuudha. Nama hiyyeessa ta'e tokko nama waan nyaatullee hin qabne nama jireenya isaafillee waan irraa hafaa hin qabnetti waaqayyo biyya xeeqwaa sana keessaa baadiyyaa isaatti dhaqee itti mul'ateeti afaanan si godhadha jedhee gaafa inni itti dubbate bara inni barate waaqayyoon didee bara inni sooressi waaqa dhaga'u didee bara inni ani jira jedhu waaqa jalaa gurra isaa cuqqaallate qabeenyi beekumsi dandeettiin of tuulummaan jallinni bara gurra qalbii namaa cufe bara amantiin namaa micciirame bara jallinni biyya keessa guute nama waaqayyoon dhaga'u maatii hiyyeessaa keessaa waaqayyoo dhaqee biyya sana keessatti Amoositti dubbata. Akkas jedheeti itti dubbata. Saba koo biyya Beetelemitti jiranitti dhaqxee ergaa naa dubbata. Akkas jettee itti dubbata. Isin akka jiraattanitti wanta gaarii barbaada malee wanta hamaa gochuu hin barbaadina jedhiti itti dubbadhu jedheeti ergaa laphee isaarra kaa'u waaqayyo. Ergaa waaqayyo laphee namicha kanarra kaa'u ergaa guddaadha. Lammanni ergaa gara adabbiitti illee isa geessudha. Inni gara biraan ergaa gara du'aatti illee isa geessudha. Jiraachuuf illee namichi kun carraan qabu yoo dhaqee ergaa kana dubbate mormiillee kaaseera. Waaqayyo garuu dhaqi jedhee humna waan laateefiif dhaqee biyya Beetelemitti sagalee isaa ol fudhatee biyya taabonni waaqa tolfamaa jiru galmi mana qulqullummaa waaqa tolfamaadhaan biyya guute biyya addaggeen jirtu biyya jalloonni jiran biyya sobdoonni jiran biyya warri waliin dhaan jiran biyya warri dhugaa dabsan jiranitti dhaqeeti waaqayyo na dibee natti dubbateera akkas jedhee na erge waaqayyo jedheeti biyya sanatti yeroo ergaa sana dubbachuudhaaf dhaqu danqaa ta'uudhaaf mootiin yeroo irratti kee Amaasiyaa kan jedhamu lubni mana qulqullummaa sun ol ka'eeti danquudhaaf Amoos dura yeroo inni dhaabate argina. Akkas jedheetti dubbate yaa saba Israa'el isin wanta gaarii gochuudhaaf jiraachuudhaaf wanta gaarii godhaa isiniin jedha waaqayyo jedhee gaafa inni dubbatu lubni biyya Beetelem sun mana qulqullummaa keessaa ergaa kana gaafa dhaga'u fiigee dhaqeeti ergaa kana Amaasiyaadhaaf dabarsa. Namichi biyya Yihuudaa biyya kanatti dhufee ergaa inni dubbate lafti biyya Beetelemiin baatuu jedhe maal jedhee gaafa inni gaafatu deebi'aa jedhee jallina gochaa jirtu jedhee cubbuu gochaa jirtu jedhee karaa waaqayyo irra jirtan jedhee waliin dha'aa jirtu nuun jedhee ergaa sana immoo hin baatu lafti biyya kanaa jedhe. Maaliif lubni gaafa sana biyya sana keessaa geggeessus Amaasiyaatti maxxanuurraan kan kee sooromeera qabeenya qabaa lafa qalaadiin qabaa iddoo barbaade galee ba'aa sooromeeratti maxxanuudhaan dhugaa dhiiseera jechuudha. Waaqayyo garuu na dibeera jedhee dubbate Amoos.
bara keessatti namni waaqayyo dibe gattaa miti ol taamale bara keessatti namni waaqayyo ayyaana irraa qabu yoo warri danqan baay'atanu hinuma darba humna cabsee darbu nama keessa kaa waaqayyo si waameera taanaan firaaf lammii kee yoo kamteelle kan si danqayyoo baay'ate karaaf kallattii siin dhabni si waame garooti dhugichaaf karaaf iddoo kennuu qabda sana booddeetti dhaqeeti ergaa kana ol fuudhee gaafa nu dubbatu Amaasiyaan akkasitti hin jedhe biyya Beetlehem keessaa dafii badi jedhi itti dubbadhu jedhe biyyi kun raajii qabdi biyyi kun qabeenya qabdi biyyi kun beektota qabdi biyya kana keessaa dafii badi jedhi itti dubbadhu eessa dhaqinitti hin jedhaa jedhe ammas namichi lubni sun biyya Yihudaatti galee ergaa dubbadhu ittiin biddeen nyaannu malee biyya kana hoo qabna kan nu dubbatu jedhi Ariyaas keessaa fiigee dhufee lubicha akkas jedhe biyya kana keessaa dafii badi siin jedheera Amaasiyaani iddoo kana deemi asitti ergaan dubbatiin biyya kanaaf raajiin jira biyyi kun qabeenya qabdi asii badi siin jedhe jennaani ani biddeen nabee raajiin taane ani garaa koof jedhee raajiin taane an garaa koof jedhee dubbachuun dhufne ani horii mataa koo tikseen jiraadha waynii cuunfeen jiraadha humna kootiin an bulaa waaqayyo garuu lafa noolota tiksutti waaqayyo garuu lafa waynii cuunfutti waaqayyo garuu lafa firii koo hin jirretti waaqayyo garuu lafa noof dhiisetti dhufeenatti mul'ate dhaqiitii mana Abrahaamiif mana Yisihaaq irratti qomoo isaanii irratti ergaa dubbadhu naan jedhe warra waaqayyo waameef dibe mana Abrahaamiif mana Yisihaaq irratti ergaa kan hin dubbanneef kan na danqitu ati eenyu jedhee fuula isaa dhaabatee dubbata nama simbira jiru qabaa garaa keef hin jiraatiin waaqayyo si wajjin ta'a jiraanii garaa keef hin jiraatiin waaqayyo si wajjin ta'a garaa keenyaaf jiraannaa waaqayyo nurraa deebi'a waan waaqayyo godhi nuun jedhe hin goonu taanaan karaa dhaabannu iddoo waaqayyo dhaqe nuun jedhe hin nannu taanaan mul'anni keenya karaa dhaabata karoorri keenya karaa dhaabata sana booddee an biddeen dhabee raajiin taane biddeeniifis dhufee ergaa kana dubbachaa hin jiru waaqayyotu na dibe jedhe tokko sabni sun maal wallaale yoo jettan kaayyoo wallaale waaqayyo gaafa biyya Gibxi keessaa isaan baase dinqiif milikkita gurguddaa godhee gaafa isaan baase iddoo kana ga'anii kaayyoo wallaalaniiru hambaa harcaatiidha waan ta'eef kaayyoo wallaalaniiru yoo abboota firdii boqonnaa 6 ilaaltan akkas jedha bara Iyyaasuun du'ee kaasee sabni waaqan beenne ijoolleen waaqan beenne dhalachuu jalqabanii warri waaqan beenne oolmaa waaqayyoo lafa onaa keessaa kattaa keessaa bishaan baasee galaana diimaa gargar hiree waan hin jirre jiraachisee inni dinqiif milikkita ulee lafa buusee boofa godhee biyya sanaan isaan ga'e dhaloonni mimicciiramoof jalloonni hin kaani jedha jalloonni bara sana kaan suni waaqayyoof jiraachuu didanii kanaaf waaqayyoo harka warra miidiyaanitti waggaa 7 dabarsee jara laate jedha waggaa 7 dhaqee qabaa jaraa jala kaa'e yeroo waaqaa kaayyoo waaqayyo sawaamee wallaalu namni qabaa seexanaatti dhaqee gala qabaa dhukkubaatti gala qabaa du'aatti gala qabaa rakkinaatti gala qabaa beelaatti gala akkasin ta'u garuu ani ganama kana maqaa gooftaa Yesuusiin harkaan isin fuudha aamen mee harka keessan lamaan akkas godhaame lamaan harka keessanii oluma gurra bira dabarsaa ka ijaftumattu oluma fuudha harka keessan lamaan harka keessan kanarraame jedha afuufame jedha dabalaati wanti kaayyoo si ballaatisu barii kana mana keerraa afuufameera aamen amen jedhi dabali aamen kana keerraa afuufameera aamen ani edhameen hojjini mana kaayyoon beennetti jira deebi'ee hin galwedha inni kaayyoo na wallaalchisu jedhame jedha afuufameera jedha mana keerraa maqaa waaqayyo sana dibeen afuufeera si wajjin balbala kana tarkaanfatee akka hin galleef maqaa Yesuusiin kadhadheera dabala ameenidha haalleluuyaa nama baay'ee biraa gadi dhidhiita waaqayyo fiiguu barbaadde isa si qabu manaa si baasee si biraa hafe jedhee waaqa keef si gidduu kissii kan deddeebi'u waaqayyo bineensicha harkaa ganama kana si fuudhaan jedhe arriffaasaatti gashee si nyaachuudhaaf isa jedhu dhukkuba si nyaachuuf jedhu gidiraa si nyaachuuf jedhu du'a si nyaachuuf jedhu fannoorraa ija kee kaasee biyya lafaa keessa si fuudhee baduuf inni jedhu sitti murteeffatee inni bee namni amane tokko harka isaa mirgaa diriirsu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos sana dibeen ganama jiraataa kan harkaa si fuudheera haalleluuyaa namni amanu tokko harkaa baheera jedhu jedha dabala harkaa baheera mana harkaa
kaba orgaan jiraani nama kaba orgaan jiraani silmii gosa lama jira silmii foon keessa galtee tuuttuuf silmii dhiiga quuftee namarraa buutu silmiin keessa galtee tuuttu sun bifa sin qabdu tuutuu sin dhiiftu waan foon kee keessa galee si tuutu Waaqayyo ganama kana sitti buqqisa yeroo buqqisa hin buqqaasirra bifan baatu ekonomiin kee bifan bahu akkaawuntii nambariin kee bifan bahu nigidiin kee bifan bahu jireenyi kee bifan bahu gaa'illi kee bifan bahu sitti marsaliitii uumee si xaxee kan jiru nan dadhabe nan gadhiisa jedha diinni kee ganama kana kaayyoodhaaf jiraachuu yeroo isaan wallaalan waggaa 7 dhaqeeti qabaa jiraatti laata miidiyaan jechuun Abrahaam ergi Saaraan duutee booddee dubartii maqaan ishee Qeexuraa jedhamtu tokko fuudhee ijoollee 6 irraa godhatee Isiyaaq kakuudhaan dhalatee Isiyaaq irratti dhaala falmu jedhee biyya ba'a biiftuutti isaan erge jedha seenaan macaafa qulqulluu biyya ba'a biiftuutti yeroo isaan ergetti biyya sana dhaqanii biyya sana keessatti horanii baay'atanii guddatanii miidiyaan jedhanii of moggaasanii qomooma Isiyaaqiin loluuf zariima isaanii durbiitti kan walii obbolaadha jechuun dhiigumadha isaanumaan loluuf dhufan gaafa kaayyoo wallaalu namni gaafa namni jireenya isaa wallaalu kaayyoo isaa wallaalu fagoodhaa fidan seenoo obboleessuma keessatti kaasaa inni Waaqayyo loluuf meeshaa iddoo barbaadee qaba Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u Waaqayyo karaa barbaadee lola Waaqayyo karaa barbaadee ijaabaata maqaan Waaqayyo haa ulfaatu waggaa 7 gadi isaan qaban gaala isaanii harroota isaanii horii isaanii hoolaa isaanii re'ee isaanii qabeenya isaanii xaafii isaanii garbuu isaanii bisingaa isaanii jala haammatan yeroo fala dhabanii wayyoo siyakkine cubbuu goone kaayyoo wallaalle jiraadhaan hin jennaan jiraachuu wallaalle deebi'annaan deebuu wallaalle yaa Waaqayyo karaa keerraa kaanne cubbuu goone nutti araarame gaafa isaan kufanii anoo isin karaa koorraa kaanaan na dhiifnaan na irraanfannaan kana godhe malee isinan jalaa isin baasa jedhee Waaqayyo Geediyoonitti immoo dhaqee iddoonni sodaate taa'ee qamadii wayinii cuunfatutti itti mul'ateetti dhaqee akkasittiin jedhe akka humna qabdu kanaan Israa'eliin harka garbummaa miidiyaan kana jalaa baasi jedheeti itti dubbate sana booddee yeroo inni ka'uudhaaf jedhu dadhabina 5 dubbate anakkas Waaqayyoon wajjin hin jiru inni Gibxi nu baase hin jiru jedhee dadhabbii gurguddaa 5 Geediyoon dubbannaan Waaqayyo akkas jedhe si wajjinan ta'a kayyedhe ergeette na wajjin jiraachuu kee baruudhaaf Waaqayyoon aarsaa si dhiyeessaa aarsicha yoo fudhatteef jedhee dafee re'ee fiigee qalee ammuma karoora Waaqayyootiin hojjete foon ishee qalee dhagaarra kaa'ee bishaanas kaa'ee ulee harka Geediyoon keessa jira ture ulee sanaa Geediyooniin akkas jedhe ulee keessa na dhagichatti buusi foon bira dabarsee jedhe foon bira dabarsee dhagaatti gaafanii dhagaatti foon ulee sana dhaqee buusu dhagaa keessa abiddi boba'e dhagaa keessa abiddi gaafa boba'u foonicha bishaanicha nyaate Geediyoon achitti baqate na'e iddoo kana Waaqayyotu jira jedhee baqate inna'e dhagaa keessa abiddi boba'e gassiikee akkasittiin jedhe nagaadha hin sodaatiin jedhe kanaaf Geediyoon iddoo sanaa nagaa jedhee moggaase darbe gassiikee yoo dubbisan ergamaan Waaqayyoo dhufeetti dubbate amma sansi moosisuudhaaf abbaan kee waaqatti tolfamtu sanaaf waaqa tolfamaa kan inni utubaan ni dhaabee jiru sana buqqisii jedhe murii iddoo aarsaa korra utubaan ni dhaabe muree kana godhe inni lammaffaan korma abbaan kee waggaa 7 warra waaqa tolfamaniif qallabe qalee jirmicha sana moo falaxi ittiin gubee kun waan cimaan Geediyoon sa Waaqayyootiin jedhe kana raawwachuudhaaf dhaqeeti kormicha sana hin qalee jirmicha kutee falaxee ittiin gubee aarsaa dhiyeesse yeroo kun jedhutti Waaqayyo hojii jalqabe iddoo sana kan jiru sabi 32 saba 32 sana Waaqayyo ayyaana isaatiin dura deemutti kee gargaarutti kee ammas ergamaan Waaqayyo dhufee Geediyoonitti mul'ate sabi si duukaa jiru kun sabni kun si wajjin waan hin mooneef gara lagaatti gadi buusee yeroo gara lagaatti gadi buusu nama 22tu gajjilbeenfatee bishaan dhuge nama 22 biraa deebise ol deebi amma morogee tulluu yaabiti sabi kun ammas hin baay'ateeti sagalee kee ol fudhadhu warri garaanis hin sodaatu deebi'aa jedhee
tulluutti ol ba'e ammas in dubbate. Gaafa inni dubbatu namoota 9,700 deebi'e. Meeqa tarkatta jechuudha. Nama 300tu hafe. Nama 300dhaan Waaqayyo warra miidiyaaniin isaan loluu dhufe kana moo hin danda'a jedhee hin yaanne. Waaqayyo garuu karaa qaba. Meeshaas billaas gaachanas otoo hin ta'in Waaqayyo ammas dhufeetti dubbate. Guca qabsiisii baadhu jedhe. Hamman dubbadhutti guca sanaa gaanii keessa awwaalaa jedhe. Yeroo an lolli qabu Waaqayyoof kan Geediyoon jedhee dubbadhu guca sana gaanii keessaa luqqisaa jedhe. Maqaan isaa haa ulfaatu. Saba isaan marsee jiru isaan balleessuudhaaf isaan marsee jiru guca fuudhanii gaanii keessa kaa'anii lolli kan Waaqayyoof kan Geediyoon yeroo ergamaan Waaqayyo jedhee dubbatu guca sana gaanii keessaa yeroo inni ol fuudhu akka waan rookeetii wayii ta'ee diina sanatti mul'ate. As deemuu dadhabanii fuulduratti deemuu dadhabanii hududduubatti irraa kufan jedha. Nama meeqatu? Nama 300 bara Waaqa dhageessu baay'ee keef lolee milkaa miti. Tokkittii kee Waaqayyo boojuu si guursisa. Ameen. Mee ameen jedhame. Ameen. Ani jedha na wajjiniin. Waaqan dhagaa jedha. Waaqa kan jiraadhaa jedha. Boojuun nyaadhaa jedhame. Waaqayyoof galanna ta'u. Ameen. Namoota amma kana moodii kaanii keessa deemanii waan isaan fidanii dhufan irraa fudhachuutti kaanii. Har'a ganama si balleessuuf inni sitti ba'e sitti kennee deebi'a waan ittiin si balleessuu dhufu. Nama 8 ameen jedhe ol kaas harka kee mirgaa bitaa ol kaas gara Waaqayyootti isa mana kee balleessuu dhufetu harka sitti kenna ganama kana. Ameen jettaa? Hin jiraattu siin jedhee isa sirratti ba'eetu harka kennee deebi'a maqaa Yesuus. Inni gara biraan akkas jedha sagaleen Waaqayyoo. Faarsaa 34:14 akkas jedha. Wanta maatti fagaadhu gaariis godhi. Nagaa barbaadi duukaas bu'i jedha. Wanta maatti fagaadhu gaarii barbaadi duukaas bu'i jedha. Wanta maatti dhiyaadhu hamaas godhi duukaas bu'i jedha. Wanta maatti fagaadhu gaariis godhi duukaas maal ta'e bu'i jedha. Egaani jireenya gaafa jennu Phaawulos akkas jedha. Filiphisiyoos 1:21 anaaf Kiristoos jireenya kooti jedha. Mee hundi keessan jira jecha kana anaaf Kiristoos jireenya kooti dhaame. Anaaf Kiristoos jireenya kooti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Akkas jedha anaaf Kiristoos jireenya kootidha. Kiristoos isuma anaaf jireenya ta'e sanan jireenya godhee isinitti lallabaa jedha iddoo biraatti immoo. Kiristoos jireenya isaaf ta'e jireenya isa keessatti jiraate sana immoo dhugaa Kiristoos keessa laphee isaatti ibse immoo dhugaa sana Yesuusiin immoo godheeti isaanitti lallabuutti ka'e. Dhugaan jireenya namaa keessatti amma dhifnetti namni amma eeriyaa dhugaan jiraannetti dhugaa dubbachuu dhugaaf jiraachuu daandii dhugaarra imaluu hin danda'u. Wanta hamaatti fagaadhu jedha. Har'a garuu faallaasaa wanta hamaatti dhiyaadhu waan jedhu fakkaata dhaloota keenya gidduutti. Wanta hamaatti dhiyaadhu waan jedhu wayi fakkaata. Gaarii godhisa jedhummoo hamaa gochuus bari waan jedhu wayi fakkaata. Namoonni baay'een hamaa gochuutti guddachaa jiru malee gaarii gochuutti guddachaa hin jiran. Afuurri hamaa nama goosisu kan seexanaati. Afuurri gaarii nama goosisu immoo kan Waaqayyooti. Dhibbinaan baay'ina keessaa lakkooftanii yoo argitan dhibba keessaa gaarii kan godhu yoo 5 taate parsanti 95 hamaa gochuudhaaf kan socho'u baay'eedha jechuudha. Gaariis godhi duukaas bu'ii jedha. Waaqayyo warra gaarii godhan karaa banaaf haala mijeessaaf in eebbisa Waaqayyo. Iddoo isaan jiraachuu danda'an waan isaan nyaatan dhugan uffatan keessa jiraatan Waaqayyoon mijeessaaf. Hamma gaariin goonetti gaarii Waaqayyo irraan eegi. Jalqaba Waaqayyo gaarii akkasii godhu barbaaddootee gaarii godhi. Nama simbira jiru qabaati gaarii Waaqarraa barbaaddootee gaarii godhi jedhanii. Ameen haleluyaa. Ila amma yoo gaarii barbaaddote gaarii gochuu gaariif jiraachuu barbaaddote jalqaba gaarii godhi inni immoo gaarii sii godha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni gara biraan Faarsaa 37:3 akkas jedha. Waaqayyo nama nag wanta gaarii ta'es hojjedhu biyyuma kee keessa nagaan taa'i amanamummaas eeggadhu jedha. Waaqayyo keenyaaf galanna ta'u. Wanta Waaqayyo nama nadhu wanta gaarii ta'es hojjedhu biyyuma kee keessa nagaan taa'i
amanamummaas eeggadhu jedha. Kiristaanota baay'ee keessaa immoo jireenya kan wallaalchise amanamummaa kee hafite seetan. Amanamummaan qabu namni baay'een. Amma yeroo durdurii namni birrii miti namayyuu namatti amana. Amma garuu hin jiru. Namni baay'een amanamummaa dhabeera jechuudha. Inni gara biraan akkas jedha. Amma garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhatanii jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibin jedha. Filiippisoos 1:27. Amma garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhatanii jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibin. Wa'ee furdachuu, qallachuu, bal'achuu, makiinaa bituu, mana ijaarrachuu, barachuu, dhiisuu isin dhibin. Amma garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhatanii jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibin jedha. Ameen jedha ameen. Nama sin cina jiru qaba amma sin rakkisa. Waaqayyo jedhaanii mee. Sirraa kan inni barbaadu jedha. Isaaf jiraachuu duwwaadha jedha. Isaaf jiraannaan immoo jedhame. Gaariin hundumtuu jedha. Sitti hin hir'atu jedha. Ameen jedhame. Inni tokko hin jedhu calluma hidhee taa'i turuudha. Mee jedha gaariis godhi jedha dabala. Duukaas bu'i jedha. Gaariis sii ta'a jedhaanii. Ameen jettu. Ne miilla keessa mirgaa xinnoo ol fuudhame. Miilli kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin eeri'aa gaarummaa hin qabne keessaa haa fuudhamu. Ameen jedhaagaa. Haaleluyyaa. Borofni burqaa bishaan yaa'u argachuu akkuma yaadu lubbuun koo si yaaddi jedha Daawit. Waan gaarii yaadu waan gaarii dheebochuu. Amala borofaa keessaa yoo ilaaltan borofni yerootti bishaan hin argatu yoo ta'e maal ta'a yoo jettan tokkoffaa qeensa isaatu garmalee dhedheerata. Qeensa isaatu gadi yaa'a. Qeensi isaa yeroo dhedheeratu immoo fiiguu hin danda'u. Amala kaleessaa irraa dhaba danda'een fiigu. Hin dhaabata. Yoo utaaluuf jedhu qeensi isaa biyyoo keessa gallixa waan ta'eef danda'een fiigu. Inni lammaffaan laagaasaa kanatu tortora yoo yerootti bishaan hin argatu ta'e. Laagaasaa kana keessatu tortora. Danda'ee marganneetu. Laagaasaa kana dhuma jechuudha. Karaa masoora sooratu hin qabu. Inni sadaffaan foolii isaa kanatu ajaa. Dhannasaatu ajaa jechuudha. Dhannasaatu isatti ajaa. Isaaf dhanni sun hin ajaa. Diina isaaf garuu hin urgaa. Lafa borofni jiru diinni immoo beeka. Foolii isaa sana dhahee dhufa lafa inni jiru barbaadeeti hin ajaa waan ta'eef barbaadee dhufa. Fooliin isaa isatti ajaa'adha diina isaaf urgaa. Yeroo yaada Waaqayyoo keessaa baatu si tofkasasa malee diinni kee immoo si qabachuuf karaa barbaada. Kallattii kees beeka, iddoo kees beeka, jireenya kees beeka. Yaada Waaqayyoo keessaa si baase, yaada isaa keessa si dhaabee, ergasii booddee si qabachuudhaaf sitti marsa. Eeriyaati jirtu dhufa gaa. Sana booddee gaa salphaatti borofni sun bineensaan nyaatama. Namni tokko sagalee Waaqayyoo akkuma jedhu yaaduu dubbisaa, dheebochuu dubbisaa, beela'uu dubbisaa keessa namaa keessaa qannasaa dhufeedha taanaan namni salphaatti nyaatama bineensaan. Namoonni baay'een utuu deemanii du'ani. Jiraa utuu deemuu wayyaa keessatti du'e. Isa du'e immoo awwaalame. Caalaa kan nama dhibu immoo isa du'e awwaalame wayya. Isaaf namni boo'ee dhiiseera. Inni utuu deemuu du'e garuu hin duune hin jiraanne. Rakkisaadha jechuudha. Rakkisaadha. Namicha mana gaddaa dhaqee bar tokkodhanii taa'eetii gaafata maal dhukkubsatanii du'anii yennaanii namni deebisu hin dhibe. Maal ta'e mana kiimii geessanii nam deebisu hin dhibe. Taa'ee dadhabeeti ka'eetii Waaqayyo nafsi amaaru inni du'es inni jirus waliin caaluu ka'ee ba'e. Kanaafi namoonni baay'een wayyaa keessatti du'aniiru. Waaqayyo garuu akka ilaalcha yeroo kanaatti waan suufiif shamizii ilaalu fakkaata. Waaqayyo kana hin ilaalu. Ermiyaas 17:5 kaatanii yoo ilaaltan itti fuftanii yoo dubbistan ani garaa namaa hin beekadha 19. Garaa namaa hin beekaa jedha. Garaa namaa wayyaarra dabarsee waan hundumaarra dabarsee laphee kee beeka Waaqayyo. Garaa namaa. Waaqayyo eessa namaa barbaada? Laphee namaadha. Seexanni eessa namaa barbaada? Laphee namaadha. Kanaaf Waaqayyo laphee kee keessaa boqonnaa dhabeera taanaan laphee kee keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaaf namoonni baay'een utuu deemanii du'u, utuu hojjetanii du'u. Du'u jechuun yaadaan du'u, ilaalchaan du'u, jireenya isaaniitu du'u. Bar tokko naannoo kana jiraanna. Mucaa tokkotu bishaan waraabuudhaaf gabbaate bokkaan rooba. Bishaan waraabuudhaaf gaafa gabbaatu naannoo sanatti bakakkaan bu'e.
bakka kan gaafa bu'u utuma raabdu joogiidhaan corroqa keetti lafa dhoofte. Eegne namni yeroo dhugaa irraa kaatu iddoo ga'ee dhugaa si gaafatu qaba sammuun kee. Jiraachuudhaaf, haala mijeeffachuudhaaf, bal'achuudhaaf, iddoo namaa ga'uudhaaf hin socho'in. Iddoo namaan kan nama ga'u Waaqa. Lafa yaadaniin kan nama ga'u Waaqa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf namoonni baay'een utuu deemaniitu Waaqayyoof jiraachuu dadhabuurraan kan ka'e. Wangeela isa dhugaa ta'e sanaaf an jiraadha malee anaan kan biraan nan dhibu. Kan biraan nan dhibu. Namoonni tokko kaleessa isaan kaase yoo waan barbaadde goote takkaa fayyitee sanaa kadhannaan isaanii akkasi. Ishee tokko dhiyoo kana namaa kadhata. Dadhabaa kee kana. Maaloo waan beeku. Du'aa kee kana. Wallaalaa kee kana. Gaddeebi'aa kee kana. Jettee kadhatti harkarra keesse. Ameen jedha jala taa'e. Ameen jedha boo'ugaa. Ani immoo taa'ee naara sana keedhe ka isha seena keetti kadhadha. Achi ol kaatee ani si cubbuun qabaa. Nan ilaalinaa. Ani tuubboodha. Waaqona keessa darbaa jette. Isa kanas natti toluu dide. Tuubboon tokko asii cabnaan uhaali maatii nama dhufee kattana. Qeensi koo buqqaanaan lafan bituun qabuun. Kanaaf an tuubboodha na keessa wanti barbaade darbee hojjechuu hin danda'u. Ambaattu Kiristoos duwwaan. Mee xuruutti ameen jedhaa. Nama 10 ameen jedhe dabalaa ameen jedhaa. Inni gara biraan jireenya bakka gurguddaa sadiitti qoonnee ilaallaa jedha. Jireenya bakka gurguddaa sadiitti. Jireenya hawaasummaa. Ibroota 10:34. Ibroota 10:32 kaa dubbisaa. Jireenya bakka gurguddaa sadii. Jireenya hawaasummaa jechuun sammuu walii eeguu. Sammuu walii eeguudhaaf wal tajaajilu. Sammuu walii eeguu. Karaa Waaqayyootti wal deebisuurra achoo keetti wal jajjabeessuu. Chuma keetti wal tottoshuu. Amma namni lalasa namaa masaattaa achoo keetti wal babbareechuu. Ganama yeroo waldaa dhaquuf kaanuu kulistikii, milistikii, lilistikii maal kun nu nafuu lalasannee sha inni akkuma kaanu lalassanamnee mataa barbaannu. Ittiin bu'iin cubbuutti. Haa taa'uun maal jedhaa isaanitti. Akka barbaadetti jiraatu jireenya hawaasummaadha kun. Maaloo ittiin beekamina balutti. Freedom Church seedhan. Ittiin beekamin sititti farada miti. Waaqayyooti itti farada. Kanaaf ittiin dubbatiin. Warra aarsaa Waaqayyoo gaalamootummaadhaaf yaabanii fi ejjaaf imimsaan deeman sana gadi baasii balbalatti naa cufi jedha Iskeelii Waaqayyo. Gabbaa seede malee ol gashee deemni macaafi. Ittiin boyi waan barbaade godhu. Jireenya hawaasummaati kun. Buna irraa dhugee beeka gaaf tokko buna naa bitee maaloo ittiin dubbatiin. Buna kee tafa malee numa sitti dubbadhu. Maaloo manatti na waamee kadhadhee fi maa birrii natti kenne kunoo baay'ee rispoonsara kooti. Isuma tafa malee sittan dubbadhu. Jireenya hawaasummaa wangeela keessaa ba'anii dhugaa jiru wal dhoksaa wal sossoboo jechuudha cubbuu keessatti. Cubbuu keessatti haadha manaatu mana abiddarra kaa'ee gubadhan gizee tokko namicha tokko. Tajaajilaa tokko fudhatee galee saayitii misaatti. Nan gubadhee likkii masheetti naa himee gorsataa galee. Ishee achi ga'ee gorsataa galee xuruutti adaraa keedhe itti matu sasiyaana. Shattee gorsataa gaafa galu mana ga'ee gaafa kadhannaatti galanii Waaqayyo isumatu jallaadhaa itti dubbata raajichatti. Haadha manaa bira dubbiin hin jiru isumadha jallaan isatti dubbadhu isa ifadhu adeeboo jedhe. Inni immoo maal jedheera? Maayettan ishee jallaadha daraa isheetti naa himee eewutti ma gurbaan rakkate. Eewutta himu isa gorfataa dhufetti maqaa dubbii taa'u. Sana booddee utuma jedhu rakkatee ilaa ati abbaa manaa kee gubda abbaa manaa kee rakkifta deebitu siin jedha Waaqayyo. Naatee dibbette dhiisee rarraa kaase anoo deebi'ee rarraa kaase dhugaan eessa jira garuu hin taafayyaa gilgil hin ililcha siyaa galatu Yesuus itti naaf iddee siyaa galatu itti qinqimee beekaa namichi achi immoo irra kaayera malee qayyiisa gaafa gadi ba'u turuu goote bakka har'a booddee hin dubbattu ximbaa jettee hin dubbanne ishee namichi garuu jallina isaa itti fufe immoo deebi'e
jireenya hawaasummaa cubbuu keessatti wal sossobuu jechuudha. Ergaa akkasiinaa dubbadhaan birrii ammanaa sii kennu. Adaraa dheekkamsa dubbatiin afaan kee akkas godhe. Namoonni amma garri caalu kiristaanonni baay'ee lafa nagaduutti deebi'u. Baajaajii kee ta'an yookaan kuma amma kana godhiitti 50 immoo faraqaa gidduutti nuu qabe. Nani ilaale namichi. Abeet yaa haleluuyaa saanuu beeka sagantaa kee. 50 faraqaa qabataa sanbata waldaa dhaqa. Ciikuma 5-11 fidee waldaatti kenna isaan lassanateera 50. Kumni 10 keessa hojiin hojjetu hawaasummaan eenyu wangeela sinitti himna. Mee ameen jedhame. Bakka kanan sitti himan. Abalutti bu'ina maalo yeroo harkarra keessanii kadhattan illee suutumedha maalo waldaa kana isa qabee jira. Yoona ajaje sinifadhaa nan ajaju taanaan kanuma dhuma yoo ta'ee na reebsistu malee waan lagootu. Kan namni kalmade dhuma immoo du'uun immoo sila unoolamu. Dhugaa jallisuuf dhugaa keessaa ba'uudhaan jireenya hawaasummaa keessaa jireenya waaqayyoo keessaa ba'u inni gara biraan jireenya obbolummaa jedha. Jireenyi obbolummaa tokkummaa guddaa isa gooftaan Yesuus Kiristoos jedheedha. Jireenyi obbolummaa inni Yesuus jedhee walii yaaduu, walii kadhachuu, wal barbaaduu, karaa walitti agarsiisuu, abboommii waaqayyoo keessatti wal eeguu, ayyaana walii kadhachuu, humna walii kadhachuu, wal eebbisuu, yoo tokko dogoggore deebisuu isa kanadha jireenya obbolummaa. Waan qaban walii laatanii nyaachuu, yoo uffatteerraa bareede galateeffachuu jireenya obbolootaa akka. Yoo abalu mana jaarrate dhaqanii galateeffachuu. Amma garuu yoo tokko mana jaarrate waame hin beeknu maal waatoo jiradhanii naasa'u namoonni ala kana waa taasa'a maakoo kaasaa dhugee waan jedhu jedhee maa hin beeknu wanta as guurii wayiitoo jira waan dhatteef galateeffatteen baatu. Walii gammaduun hin jiru jechuudha bara dhumaa akka ta'e bara. Inni gara biraan waliin tokkummaa biddeenii cabsachuu kan obboloota ergamoota durii. Inni laphee namoota keessaa badeera. Namoonni baay'een tokkummaa afuuraa keessaa yeroo ba'an dhugaa cabsu, dhugaarra ejjetu jechuudha. Dhugaan immoo billaadha nama mura. Iddoo ga'ee dhaqee nama muruu qaba. Fiiguun hin danda'ama, jiraachuun hin danda'ama. Akkuma tasaa dhiiguuf agarta. Muramta jechuudha. Iddoorra dhaabattee muramtu qabda. Wayyoo jettachi dhaabattee. Wayyoo jechuu kee dura garuu har'a jireenya waaqayyo si barbaadu jiraachuu qabda. Quality kiristaanummaa isa dhugaa ta'e tokko jiraachuu qabda. Sana yoo jiraatte eebba waaqayyo si qopheessetti dhaqxee galta malee eebba waaqayyo irraa deebita miti. Yeroo hundumaa eebba waaqayyootti galuudhaaf quality kiristaanaa isa dhugaa ta'e qabattee ayyaana waaqayyo eeggattee humna waaqayyo uffattee kophee wangeelaa kaa'attee dhugaa laphee keerra kaa'attee isa waliin na'u ilaaluu dhiiftee isa sobu ilaaluu dhiiftee isa cabarbaru ilaaluu dhiiftee kaayyoo waaqayyo si waameef galma sana jireenya bara baraa sana Filiphisiyoos 3:12 sana jireenya isa si waame gonfoo sanaaf hamma waaqayyo dhaabadhu siin jedhutti deemta yoo ta'e qeen kee eebbifame ta'a, dhalli kee dhala eebbifame ta'a, araddaan kee araddaa eebbifame ta'a, gombisaan kee gombisaa eebbifame ta'a. Maaddii keerraa nyaatamee numu, akkaawuntii nambarii keerraa bahee numu, utuun dibatiin cululutta, utuun uffatiin bareedda, humna waaqayyoo sirraan jiraata jechuudha. Amma sanan taanetti yaa firoo tokko rakkisaadha. Rakkisaadha. Yoon daddafee dubbachuu barbaade inni sadaffaa akkas jedha. Jireenya bara baraa Yohaannis 6:64. Simoon deebisee isinis deemuu barbaaddu jedhee gooftaan gaafannaan Simoon immoo deebisee fi sidhiifnee eessa deemnaa dubbii jireenya bara baraa kennuu situ qabaa jedhe. Eessa danna si biraa deebine beekumsi keenya nun baasu, dandeettiin keenya nun baasu, muuxannoon keenya nun baasu, hojiin kalee dhiifnee dhufne nun baasu. Sidhiifnee dodhannu yoo hin qabnu jireenya bara baraa situ qabaa jedhe. 6:68 ilaalaa 6:64 hundumatu Yesuus inni isa deebi'e. 6:68 bartoota isaatti galagalee deemuu barbaaddu jarana deegaafatee jennaan eessa danna sidhiifnee dubbii jireenya bara baraa kennu situ qabaa jedhe. Mee ameen jedhame. Manate abbaa kee biran jiru, wasiila kee biran jiru, durbii kee biran jiru, akaakayyuu kee biran jiru, dubbii jireenya bara baraa kennuu kan danda'u maastersi digirii mini Yesuus Kiristoos dubbii jireenya bara baraa kennuu qabaan jedhe. Jireenya gadi hin ranne, jireenya
daana hin nyaanne jireenya summii hin qabne jireenya bara baraa jiraachuudhaaf Yesuus Kiristoosin dhiisuun sirra hin jiraatu. Itti fufee inni gara biraan jireenya gaafa jennu Waaqayyo eenyudha namni immoo eenyudha. Yohaannis 19:30 Yesuus dhiiga isaa Yesuus dhugaatii dhangaggaa'aa sana afaaniin qabee erga afaaniin qabee booddee fiixaan ba'eera jedhee boquusaa jallisee du'ee jedha. Kuticha dubbifadhaa. Jireenya gaafa jennu Waaqayyo eenyudha namni immoo eenyudha. Waaqayyo qulqulluudha namni immoo sababii cubbuu kufee ture. Qulqulluu dhiiga isaa dhangalaasuu isaatiin Yesuus nu fure. Qe'ee warra jiraataniitti immoo dhaqee nu dabale. Namni Waaqayyo qulqulluudha. Sababii namni cubbuu godhee kufee tureef garuu dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasuu isaatiin warra cubbuu keessatti kufe kana Yesuus Kiristoos gara jireenya isa dhugaa ta'etti waamuudhaaf dirqama dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee dhugaatii dhangaggaa'aa sana afaan isaatiin qabee boquusaa jallisee hunduu fiixaan ba'eera jedhee du'ee jedha. Jireenya kan nama jalqabsiise Waaqayyo ta'e akka ta'e beeku jedha namoonni babarreeffatan. Jireenya kan nama jalqabsiise Waaqayyo akka ta'e beeku. Hafuura isaa hafuura keenyatti dabaluudhaan jireenya nu jalqabsiise Yesuus. Hafuurri Waaqayyo hafuura keenyatti dabalameera taanaan nuyi hafuurichaaf jiraanne. Egaan asirra ba'i kan nuun jedhu hafuuricha sanutti dabalame sanadha. Yeroo dargaggummaa keetti ofii keetii kaataa ofii keetii deemtaa namatti jabeessa miti situ ofii kee deemaa. Bara dadhabbii dullumaa kee keessa garuu natu mudhii keessi hidhaa Phexrosin. Yeroo hafuura qulqulluudhaaf jiraattu yeroo dadhabdus yeroo jabaattus kan si wajjin ta'u Waaqayyo akka ta'e beeku jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Inni gara biraan akkas jedha. Dhiiga isaa dhiiga keenyatti dabaluudhaan Yesuus cubbuu keenya hundumaa nurraa miicuu isaatiin jireenya bara baraa nu jalqabsiise. Wanta nurratti caafamee ture sana sanutti tolii sana inni fannootti cinqaaramuu isaatiin duguugee iddoodhaa balleesseera jedha. Qolaasaayis 2:14 jireenya kan nu jalqabsiise Waaqayyo akka ta'e beeku jechuudha. Jireenyi qulqullootaa fannoo irratti jalqabe malee biyya lafaa keessatti miti. Jireenya kan jalqabe Yesuus eessattidha? Dubbadhaa eessattidhaan jedhe fannoo irratti jalqabee fannoo irraa munu keessatti jalqabe. Jireenya fannoo irraa jiraachuudhaaf Yesuus Kiristoosin fakkaachuun dirqama. Daddafeen dubbadha. Jiraachuudhaaf carraa kan namaa kennu Waaqayyo akka ta'e beekuu jedha. Beekumsi kee dandeettiin kee firri kee carraa jireenyaa siin laata. Waaqayyo carraa jireenyaa siin laata. Utuu birrii qabuu du'a namni. Utuu miili'eena tuulee jiruu du'a. Maaliif carraa jiraachuu fixe. Carraa jiraachuu fixe jennaan eenyuyyuu jireenyatti sin fufsiisu. Waaqayyo garuu jireenya si jalqabsiisuudhaaf isa jalqabaa carraa jiraachuu kan si kenne isa akka ta'e beekuu qabda. Yesuus Kiristoosin beekuudhaaf cubbuu baqachuu. Namni hanqaaquu nagadu waca baqataa, namni dhadhaa nagadu immoo aduu baqataa jedhan. Namni hanqaaquu nagadu argitaniitu magaalaa kana keessa yeroo baatu saaqaraa keessa baatee gaafa deemu dichiirra deema malee badaa asfaaltiirra bu'ee deemu. Maaliif? Yoo waa gigigee maal ta'a hanqaaquun? Hin caba. Dhadhaan immoo yoo aduu keessa ni teessan maal ta'a? Warri dhadhaa nagadu xilaarra bantee teessi. Maal ta'ee dhuma? Maal ta'e? Baqee dhuma namni dhadhaa nagadu aduu baqata namni hanqaaquu nagadu immoo waca baqata. Baqadhaa. Kadhannaa isaati. Yesuus immoo bishaan kanarraa kan dhugu hundinuu deebi'ee hin dheebotaa jedhee jedha. Yohaannis 6:3 yoo dubbisan. Bishaan kanatti kan dhugu hundinuu deebi'ee hin dheebota dubartittii sanaan. Bishaan kanatti kan dhugu hundinuu deebi'ee hin dheebota ittiin jedhee. Isa immoo lammaffaa deebi'ee bishaan kana kan isinii laate Yaaqoobidha. Kun burqaa boora'uudhaan garuu bishaan bara baraan jiraatu laadhaa. Meennaane akka lammaffaa deebi'ee laga dhufne bishaanicha naa laadhu kaa'ette hin baachi. Har'a fakkaata dubbichi. Akka lammaffaa deebi'ee laga bishaanii kanatti hin joorreef adaraa bishaanicha naa laadhu kaa'ette. Bishaanicha si laachuuf immoo dhaqee abbaa manaa kee fidii kottu jedhe dubbiitti gale. Anuun qabu jette. Sana amma si wajjin jiru maleeyyuu shan qabdaa. Achumatti isa waraabde dhiisee Samaariyaa keessa wangeela lallabaa sokkite. Isa gudii koo natti meen arge as ba'a. Eelaa isa gudii koo natti meen argitanii namni har'a miti waaqa sobuu dur jalqabe jechuudha. Waaqa sobaa jiraachuu dur jalqabe. Utuu danda'amee raaftee sobdeetti.
Bishaanicha naalaadhu kasammoo kan lammata nagan dhumne. Isa siilachuu dhaqe abbaa manaa kee waami kottu isa birattan sii kenna. Hin qaban abbaa manaa shantuyyuu jira saammaa malee jaatti sii qachuudha. Kun dinqii dhattee achumatti isa waraabde dhiistee fiiddee sokkiti. Yeroo dhugaan namaa ifu namni lafa jiru bara. Hamma dhugaan namaa himnetti garuu limitii dukkanaa keessa deema namni. Namni akkeedha Yesuus jaamaan jaamaa akkasaa kan gotonne dirqama nama jaame tokko namni argu gototuu qaba. Lamaanuu jaamaadha taanaan maal ta'u wal fudhatanii bowwaa keetti lafa dhawne abiddarraan goranii bishaanirraan goranii galaanarraan goranii dhagaarraan goranii konkolaataarraan goranii lamaan wal fudhatanii bowwaa keetti lafa dhawu. Kanaaf jaamaan jaamaa akkasaa akkan gotonne dhugaa jiru gaafa namatti himu Waaqayyo lafa kee barta. Cubbuun gochaa jiraan jireenya qabaan akkam hafuurri koo akkam jireenyi koo jettee of ilaalta. Dhaqii fidannaan hin jirotte sana booddee ofii ishee cubbuu isheetti fayyite daangaan Samaariyaa fi Yihuudaa gidduu jiru karaa dubartii sanaayyuu cabe cubbuu ishee amanuu isaarraa kan ka'e. Jireenya isa fannoorraa jiraannu caalaa jireenya safooniin jiraannu caalaa isa Waaqayyo wajjin jiraannu cimsachuu jedha. Jireenya safooniin jiraannu kana caalaa isa hafuuraan jiraannu cimsachuu isa kana hafuuraa kunuunsuu jechuudha. Dhaqni keenya kun jireenyi keenya kun in nyaata in dhugaa in guutu biyya lafaati waan ta'eef inni gara biraan cubbuu jalaa du'anii Kiristoosii wajjin jiraachuu jedha. Dhaabuu ga'eera. Cubbuu jalaa du'anii Kiristoosiin jiraachuu maaliin jedha Roomee 6:1 nus immoo jireenya haaraatti hin jiraanna jedha. Roomee 6:1 nus immoo jireenya haaraatti hin jiraanna maaliin jedha warri waan qajeelaa akka midhaanii qajeelummaadhaan jedhee warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'an akka bishaanii dheebotan hagammadan Maatiyos 5:6 warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'an akka bishaanii dheebotan hagammadan jedhee itti fufee isaan geessifachuuf jiru kutichi. Dhugaa yeroo dheebottu hin geessifatta. Dhugaa yeroo beeloftu hin geessifatta. Inni gara biraan akkeedha. Warri yaadni garaa isaanii qullaa'oon hagammadan isaan Waaqayyoon hin arguudha. Nama simbira jiru qaba harkaan. Garaa kee qulqulleessi Waaqayyoon Rufte Waaqayyo lafa kanatti gochaa akkamii godhe dhugaa ba'ii. Tole ani maqaan koo Habtaamee Tasfaan jedhama. Iddoon dhaloota koo Gidaamee garuu kan nama jiraachaa jiru as ganda duwwaa sadiidha. Gocha Waaqayyo lafa kanatti naa godhe baay'ee na dhukkuba ture. Durumaa kaasee sammuu koo keessa baay'ee na nyaata. Na joonjessa namoonni tokko beeku jechuudha. Inuma na joonjessa danda'ee waan baaduu teebban bahu. Na joonjessa bakka danda'ee jiraachuu danda'u jechuudha. Waas baaduu waan tokko hojjedhu jechuudha. Isa booda tuma jedhu garaa koo keessaas na cuffata. Mataan koo kunis humna nyaata jechuudha keessa. Utuma amma humnaa numa nyaatu utuma na nyaatu fuula koo kanas na gugurraachessuu jalqabe. Utuma fuula kana na gugurraachessu amma na waraana utuma na waraanu saayidii gar tokko gara bitaarra jechuudha. Ilkaan koo walitti na ciniina nyaata nyaachuu hin danda'u. Saayidiidhaan namatti haasa'a harkaan inni haasa'a malee afaan haasa'uu hin danda'u. Guyyaa isaa afaan ol deebi'ee mammaradhee ciisa. Mana cufadhee jechuudha. Mucaa ciibsee gaafa inni na ciniinutti koo mucaarra na si'achi galagalachuudha. Utuman jedhu bakka humnuma alatti cimee mana qorichaa immoo inuman deema kanas naan jedhanii takka qorraadha naan jedhu takka immoo nerviidha naan jedhu takka immoo busaa fi taayifoidiidha taayifeesiidha naan jedhu inuma marfii man fudhadhachuudha. Taarra fixee kee ammas iddoo biraan naqa wallaansaan waan ta'eef halkan akka kanatti na nyaata daqqa immoo humna daqqisiisa. Daqqa kana jechuun danda'u jechuudha. Akka nama bishaan keessa ciisuutti ciisa. Inni mataa keessa na ciniin immoo yeroo sana of hin beeku jireenyi kooyyuu hin beeku jechuudha. Utuma kanaan jedhuuni lubbuun naa qabeenyaani ani mana qorichaa geessee na dhabee akkamiin godhaa jedhee dhaqee ollaa haasofsiise nama wayii haasofsiise jechuudha. Eessatti geessa baqqaa dhaqeeni gastaawusii qabsiisa baqqaa nama haasofsiisee naani isaan immoo anoo mucaa kooyyuu geesseenii naa fayyee innis akkasuma hiriyaasaa keessaa ol deebi'ee guyyaa hin ciisaa. Bakkaatuma waanuma godhu wallaalee nan achi sagantaa burqaa fayyinaa barii fayyinaatti geessee naani inni
sona fayyee dhuga ba'uusan naga waan ta'eef achiin geessiniiti lafa tole amma fayyiti waan ta'eef kottachiisi geessan naan ishii qophaa'e sa'aatii lamarratti hin deemnaan achiiti booda baqaanoo ishii bakka achuma hin deema lafa isaan jiran hin deema baqqaa'ee qophaa'ee barii baanee dhufne jechuudha achiituma taa'aa jiru raajiin kottuu sharaara mucaa kun jedhanii torbee irraa jechuudha waamanii naa kadhatanii isa booda hafuura xonqolaa fi hafuura budaati kan ishee qabee jiradhanii naa kadhatanii ergi gaafa sanaati galeen bisaa koo yaadhee waan hundumaas waan tokko ol deebi'as guyyaa ciiseas hin beeku jechuudha argan immoo rafee manbulaara bishaan koos midhaan koos nyaataan jira garuu duraan bishaan dhugeeyyuu ilkaan dhukkubbii fakkeesse keessa nyaataa ilkaan fayyaa kan dhaqee keessaa buqqisiisa jechuudha waan tokko dooktarii waan tokko ilkaan sii fayyaadha maal goonaan garuu ana keessaa nyaata wayyuu raamuu keessaa nyaataa dheefaadhi isa booda bakka ilkaan fayyaa keessaa buqqisiisee utuma kanaan jedhu amma manatti cime sadhumaa sadarkaa dhuma jechuudha ayyaana guyyaa lamaan jirutu du'uu taanaan jedhanii sagalee raajaa kiristiinatti dubbatanii naa kadhatanii ergasii kunoo fayyaa koo nagaa koo sabni waaqayyoo kana naa galateeffadha. ergasii kadhatame inni duraan dhaabbattee yeroo barsiistullee dhaabattee dhaabbachuu kan hin turrees jaanjisuun lafaan si marundumtu erga namni waaqayyo raajii baasii kadhate lafa kanarratti inni si lafaan marundumtu sirraa dhaabbate inni guyyaa manatti si galchee manatti akka ittiin hojjetan hojii keef inni manatti si galchee sirraa cabeera. Waan tokko hin jiru gaa waaqayyoon akka inni natti hin deebine waaqayyoon naa kadhadhaa kanuma bichaan jedha malee waan tokko hin jiru. Tolee galateeffadhaa si waaqayyoo kadhate. Tole ati warraa keessa waan baay'ee dubbataniiru mee isinis gama keessan yeroo bira turtan akkam akka ishee godhu haala kam rakkina akkam cinqii akkamii keessa turtan gabaabinatti kan isheen naasaa. Maqaan kiyya Mirreessaa Toleeraan jedhama. Kan ani jiraadhu godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoo Nooleeti. Isheen na bukkee jirtu haadha warraa koodha. Akkuma isheen jettee baay'ee dhukkubdi turtee baay'ee ilkaan kana nyaatee mataa akkasii olii waraanaa. Halkan hirriban qabdu waan godhuun qabu bakka jedhee mana marfee har'a tokko geesse mana yaalaa geesse marfee waraansisee waatti firaa booritti ka'a akka kanaatti toora akkattuuti addana geesse jechuudha achi qacarraa ta'e addana dhumne nukkubde dagaagaa kilinikii safara booddii nan geesse achi marfee kiimsisennaanii takka dhiisee achi ammas itti ka'ee riifiraala wara hospitaala Sagodaa jechuudha achis geesse. Ganama barii kan dhaqne amma sa'aatii 12 achi turre qoricha firee sadii moo akkam laatanii fi isa booda isas liqimsitee dadhabdee tokko fayyuu hin dandeenye achis didame ennaanii sentiraal kilinik kan jedhu jira Anjeelloo achis nan geesse achistis marfee gara 9 moo akkam fudhattee fayyuu hin dandeenye torbee har'a akka carraa ta'ee iddoo biraan geessa minaamin jedhee tonaa sa'uutii namni ollaakoo ta'e tokko na dhaga'e. Achitti dhaqeetaniini waldaa barii fayyinaa Kiristoos guutuu addunyaa naqqamtee safara istaadiyeemii jira achitti mucaan koo fayyee dangaafan achi geesseeti takka waan tokko ta'ee dhukkubsateen beeku fayyee mucaan koo achitti hin fayyiti bakka jedhanii manatti manii isaanii warri ollaa koo suni achii fudhadheetaniin dhufee safara sana teenye jechuudha. Achii raajiin fa'aa as ba'anii isheen mucaa baattee teessu kuni as bayi ittiin jedhanii. Isa booda nan gammade noo bukkee garasiin ta'a gaafa as baatu hafuura budaa fi hafuura xonqolaadhaan sitti hojjetanii guyyaa ayyaanaa dursee guyyaa 3 asitti akkati duutuudhaaf sitti hojjetaniiru waaqayyo sirraa cabsee dhadhanii as baasanii kadhataniiti edda gaafasiiti isa marfeen dadhabee isa mana yaalaa geessee birrii koo ji'aatiin 1,000 2,000 3,000 mana yaalaatti baasaa ture waaqayyo guyyaa gaafasiidhaa kaasee irraati cabsee edda gaafasiiti waan tokko dhukkubbiin itti dhaga'amaan jiru fayyaa isheedha nagaa baatee galtii waan tokko itti dhaga'amaan jiru sabni waaqayyoo isa kana godhe gooftaa Yesuus Kiristoos abbaa fayyinaa iddoo kanaatti waaqayyoon naaf galateeffadhaa dinqii gooftaa. Gaafa sana namni waaqayyo raajii abbaa kadhateefiti iddisi dhukkubi kun sirraa cabee amma nagaa ishee jirti. Waan tokko itti dhaga'amaan jiru fayyaa ishee baatee fayyaa ishee galtii galgala raftee bultii yeroo dura dhukkubsataa turtee hirriban qabdu waan tokko bakka nu sanachee wajjin jiraachuun namni dhukkubsatee nama bira ciisu
baay'ee yeroo simbiraati jeeqamu hammam akka inni namatti dhaga'amu beektu sabni waaqayyo edda gaafasiiti waan tokkotti hin dhaga'amne riba ishee rafti nyaatti nugdi hin kaati hin baati hin galti waan tokko hin jiru waaqayyo gooftaa isa kana godhe galateeffadha ammas. Galateeffadha sabii waaqayyo dabalatti. Yesuus hin gargaare biraan hafiinaa nooraa.